warri wajjaasa isiniiwu gaafattii guyyaa nasraatu rabshaa uumee jaanii ijoollee walitti bobbaate mana isaa qeennu na fakkaata manni sun achitti anillee isin wiilan ture suma dhaggeeffataa ture jalaayi walii galtanii mana saadiqetti walgarraa waliin jettanii adda yaatan akkasuma akkasii miti. Hayyee jettanii fatuun dhuftee olnana qaayettee ol nayxanii wayin dubbadhaa jennaan hin dubbatinii achumatti dubbattaa jettanii ishilleen hayyee olnana qaayettanii walii galtanii adda kaatan achirraa. Sirriidha. An haga achittiin quba qaba walii galtee keessan sanii san boodaan illee isin eegatimuun ture achumaan haftanii namuu wanni sun isin galman geenye barii itti aantun saadiqumaan gaafadheehu lakki anillee eegaan ture mubaarek sa'aan dabartee mubaarekii walilleen garree ijoolleen diddee dhagee anillee ni jee maaltu walii galtee gaate amma yeroo sanitti siifi dubbin siifi dubartii dhadacha dhiiraan keessa dhadachan keessanii gaamte akka beenutti naannoo keenyatti siifi isaan laalti akka ijoollee jimaa akka buutanii gaafa san saadiqee fi abbaan biyyaatis nasraa akka argite ijoollee argarraa bakka bu'anii nagaya buufna aboon yoo isinitti balleessite dhugaamti jooni waan feetanii isin araarsina gartee nu qabamaa janii isinitti dhufan argadhaa jettanii magantaa irraa fuutanii turtan. Magantaa galman geenye maaltu karatti isin gufachiise gufaatiin araara sanii immoo warri mislaa jaarsummaa isinitti dhufellee isin komachiifte isin komatan maaltu kana fidi wanni asirratti baruu barbaadu warri gartee jaarsummaa isinitti dhufe guyyaa san hoggaa gastii mana namaatirraa isaan arrabsaa gaddarban argeen ture gurri xiyyaas dhageen ture jaarsummaan kabaja ulfina nama jaarsummaa qabbana buusuu dhaqe arrabsanii saree hanqisanii galchuun uumaan baaqisanii jirti kajuusu isaa qateessin turre wani akka gaafittan akka uffatti gaafadhe tokko jihaan tokko kana kaan immoo komuma jirtuun isin biraan ga'uu barbaade iyyatti isin qaqallanne moo manguddummaa seenyattu gartee nuuttu nama manguddummaan taane moo maaltu hanqatee wani gufuun sun dhuftee hajuudha khabiraati amma hayyeeta gaafa sanii kutte amma immoo walii galteen dhuftee walii fuu galtanii waluu dhageessanii akkamatti itti fufaa wanni kun hajuu akkanama dhuunfatanii nan gaafachuu barbaadu. Ulfaadhaa galatooma akka nama tokkotti an akka nama tokko bakka bu'etanii gaafa sanas kan manguddummaa taa'ee saadiqee wajjinis burqaas ta'u abbaa biyyaas ta'u an mubaarak musammaa bakka bu'etan bakka mana baradhee jirutti waan kana fitnaa innaan an akka nama addas kaleessas akka nama nagaa barbaadu tokkotti akka nama nasraan miidhamee jiru ofii kootiyyuu akka nama nasraan baroota dheeraadhaaf dhageessanii baroota dheeraadhaaf akka nama miidhamee jiru dhiiseen akka maanguddoo akka oromoo tokkoomsu akka obboleewwan walitti dhorguutti akka nama obboleewwan walitti dhorguutti dildila ta'een miidhama kiyya dhoffadhee miidhamaa ta'uu tun beeku miidhamuu koo kan isin beektanu kan isin duubaan irra keessaan miidiyaa irratti argaa jirtanu ta'uu tuu beektanuun isin irraa fuudheen tolee obbolaa keenya hin haasofsiifnaa haa dubbatamuun jibbinuu dhimma gaafa sana nasraan suuraan bifte ergammoo isaa gaafate kunoo isaa keessa hin jira ofirraa dubbata isaa gaafate immoo oromoon kutaa kudhan ka jette irratti natti fakkaata oromoon kutaa kudhan isin jaalladha erga siin jetteen booda isaa gadi ba'ee gaafatee wanni ta'e sana booda nutti dubbattanii tole isiniin jenne ijoollee haasofsiifne yeroo ijoollee isin biratti haasofsiifnu yeroo sanaaf ijoolleen jiranu tole jedhani nu wajjiniin komentii tulaa lama kaa komentii ilaallenu ijoollee keenya isa taanu kan biraa isa ta'u harki caalaan ummataa hordoftootaa tole bareedaadha adubbatamu jedhamnaan mana keetti naan jedhamnaan lakki mana koon ta'in ka jedheyyuu ana tokko daa mana kootti hin godhina maaliifi isiidhaan aan wal dhabdee qabna nageenya qabnu namiitee jirti waan ta'eef asitti hin ta'u manuma saadiqeetta ta'u rakkoo qabu orma manguddoo keessaa jenne ijoolleen hin hubanne akka tubachiisu hin dhabne abbaan biyyaatu mana sana galee dhuguma arraffameera anuu dhaqee yaada wanta kenneen jiru namni ijoolleen miiraan deemaa turanii aaranii jiru ka jalaa tuqame abbaa jalaati ka tuqe nama dhuunfaa tokko sinii galee
abbaa jaraatu arrafame. Kanaaf aaree nama jiru tokko ummata aaree jiru tokko kun social miidiyaadha. Rabbi sin agarsiisu. Social miidiyaadha. Social miidiyaa irratti abbaan jalaa arrafame. Ijoolleen miira keessa galte. Maanguddummaa maalii nuu fuutu? An komentii darge. Komentii maalii? Viidiyoo sana waa malee hojjenne. Waa haga ta'e nan xiinxala. Bucuudhuma siyyuu waan nafsii kootti dhuftu nan xiinxala. Tumaan guddummaa sana callisee luma calluma jedhee gaafa sana mana saadii kee ijoolleen na jalaa dhaga'uu dhiisu adda duurichiidha salaatuun ta'een ana ta'uun malata. Kanaafan suura abbaa Jifaar fidee qabeen ijoollee keenya ijoollee abbaa Jifaar hadda maanguddummaatu jira. Mana saadii keetti beellamanni kunooti. Taag irratti godheen jira. Fooloo godhadhaati dhaqaa galgala kottaa yaada keessanii maddaa. Jedheen viidiyoo hojjedhee fi viidiyoo dhufanii argu waan ta'eef. Komentii sana amma nuu banee hojjettan siniif han banaan viidiyoon balleessine maaliif? Dubbiin akkanaa kun borna maqaa fachiifti gatiin jedhuuf nan hidhe malee hin gubne. Komentichaan jala galee dubbise rafee sa'aatii 3-4 turee yeroo naqee ilaalu maanguddummaadhuma isiidhaa waliin hin feenu jedhani. Gariin immoo mana saadiqee hin feenuu jedhani. Warri mana saadiqee hin feenu jedhani akka jarri dubbii kana nu banne hin bari'an. Saadiqeen eenyu jedhaniiti geessanii dubbii akka biraatti yaadanii jedhanii malee kan nuti mana saadiqee ta'uu jedhe dhugaan dhugaa rabbiiti saadiqee miti kan jedhe. Ana ijoollee abbaan ta'e mijatu saadiqeedha jennaan no inuma mijataa fi mijeessee dura bu'ee akkana godhannaan bakka hojiidhaa galee akkasitti jedhee ergan tanaa nuu fudhate. Saadiqee waan akkanaa irratti inuma ban haa jedhee hin dirqabsiise. Dhugaa isa kan rabbi jechuudha. Ijoolleen keenya jarri hin jenne maanguddoonni mana saadiqeetti dubbanne hin jenne ana jedhe kana narraa dhaga'uufi dhageesse kana narraa dhaga'uufu yeroo hin qabaanne ijoolleen miira keessan harkaa galani dhaabbadhu naan jedhani achumaanan laayivii gale. Laayivii galeen ijoollee maal jettanii komentiin keessan adda tokko mana saadiqeetti hin ta'u jedha tokko immoo maanguddummaan teenyu Nasraa wajjin jedha kabarattoonni qabtu jennaan Nasraa wajjin maanguddummaan teenyu nu miitee nu xiqqeessitee abbaa keenya xiqqeessitee Oromoo kutaa 10 erga jedhame tole bareeda lakkii nama tokko siniin jedhe aaranii miira keessa turanii kana irraa barree kana immoo dhagahaa turtanii isinis gurraaf geesse isinis dhagahaa turtanii hankanuman beeka ergantanaa immoo saadiqeedha yoo bucate yeroo meeqa bilbilee narraan kaafne abbaa biyyaatti immoo himeen jira kunooti abbaan biyyaa akkasi hankanan beeku kanuma isaa mootii siniif dabalu. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa keessanii ifamaa an reefan dhufaa ture mubaaraktu natti bilbilaanan dhufe akka turuun baduun jedhetti wanti ta'eera waan ta'e sana sirnumaan yoo dubbachuu ta'een irra deebi'uu hin barbaadu. Bakka siin jirtuttis bakka hawaasni jiruttis taatee ta'e sana hunda lafaa kaasnee dubbachuudhaaf anis keessan jira waan ta'eef gama sanaan rakkoon qabu gama jaarsummaatiin sirriidha. Gaafa sanaa dubbichi sanaa wal qabatti ture anatu gaafii gaafate gaafa sanatti jechuudha. Bakka kana dhaabbachuun beeku nan sodaadha seene sababni isaa bakka kana gaafa dhaabbattu jaarsummaas haa ta'u bakka hawaasaas gaafa dhaabbattu xiqqoo dogoggortaa nuti immoo hojii aartii hojjenna. Gaafa hojii aartii hojjennu kana keessa uummata Oromoo hundaaf hojjenna malee kutaa tokkoof hin hojjennu waan ta'eef bakka kana dhaabbachuu anu fanqusadha baay'ee. Garuu dubbiin kuni dubbii kabajaatis anaanis wal qabata waan ta'eef ana akka dhuunfaatti baay'ee na aarseera na dallansiiseera. Dhimma jaarsummaa kan jettanu sirriidha. Aarii keenya erga baafannee aarii keenya yeroo dhuma jirru sana dubbichi xiqqoosii baay'ee ulfaataadha waan ta'eef mana mubaarikitti osoo dubbannee xumurree kaanee achi booda isin dhuftan natti fakkaata. Erga isin dhuftanii isin kana isiitu ergatti ta'ee Oromoo gidduutti mufannaan uumamuun qabu jettanii walii galtanii dhuftan ta'ee anaaf ammallee ifa naaf hin gallesuma dhugumaa gaafuma sanayyuu jechuudha. Sana booda dubbii kanaa irratti mari'annaa jedhamee mana saadiqeetti mubaarik mana saadiqeetti haa ta'uu jedhe.
Jaarsi jaarsa isinis ergattus isinis ofiin dhuftanus nagaa buusuu barbaaddanii dhuftanii waan ta'eefi kabaja guddaatu isiniif mala. Ammas kabaja keessan hanqisneetii miti. Dubbiin dubbii nama dhuunfaa osoo ta'eetii namni dhuunfaa kuni eenyurraanuyyuu olii miti. Dubbiin dubbii hawaasaati. Hawaasa keessa gaafa jirtu yaada adda addaatu jira. Gaafa sana Mubaaraqaanatuyyuu mana Saadiqee Hibwayyuu mana kan keetti yookaan waan kana wajjiniin dubbanne kaanii gochuu wayyayyuu jennaan manuma Saadiqeettaa ta'uu jedhaa turte hayyee jenne. Sana booda viidiyoon hojjetame. Gaafa viidiyoon hojjetamu yaada lama ka'e. Yaadni kun hawaasa waan ta'eef. Hawaasni ummata bal'aadha. Ummata bal'aa kana keessa yaada adda addaa jira. Yaadni nuti argine yaada lama. Inni tokko jaarsummaa fedha. Jaarsummaa simatee mana qabna waan ta'eef nutu miidhame waan ta'eef mana keenyatti ta'uu qaba kan jedhu yaada kaasan. Inni kaan ammoo irra deddeebiidhaan akka Oromoo hawaasa Jimmaatti miidhamaa turre. Miidhamni kun nurra deddeebi'ee jira waan ta'eef nuti nama